Jijjiiramni gufateen jiru. Jijjiiramni sirri jira. Deemaa jira. Tiraastemi Oromoo diinni alaa dhufee Tigraay Oromoo nyaataa jiru hin jiru. Biyyuma takkaa dhufee nyaataa jiru hin jiru. Garee jaarratamee garee tokkummaa hin qabne ta waliin utumne tan garagaraa tan ummata wal nyaachiftu qabsoonni Oromoo arraas ummateeti. Ummata Oromoo wal nyaachisaa jira malee alagaan diinni mootummaan numa dabree namni gadiin mootummaan tun itti fufuu ni dandayaa jaa hin danda'u jaan amma fulbana soddon booda mootummaan hin jiru jaan why not maaliif hin dandeenye bar Itoophiyaa guutuu taa'u jira bar nima namni gadiin maal jaa mootummaan hin jirtu maaliif mootummaa ce'umsaan dhaabne jaa why what mootummaan ce'umsa bar mootummaa jirtuuti nuti warra kana haasa'u kana akka dhaaba siyaasaatti yoon iflaale nuti warra kana haasa'u kana bar mootummaa jirtu kalees nuti baqattummaarraa alaa nu galchee baleessa dhugaa yoo walitti dubbanne yoo haqa walitti dubbanne maal qaba yoo haqa walitti himne maal qaba mootummaa jirtu bar kalee alaa nu galchee bar mootummaa jirtu nu marii hachiise arraas bar mootummaa jirtu irra taa'aa jirra. By the way bar TPL I can't trust it hin fudhadhu nu gana dubbachuudhaaf saba Oromootu asitti deebi'ee sababuma dhiibbaa fi bolola aangoo ta'eef jecha I don't see Oromoo irraa waa irra tayyoo naan jette bilisummaan duraa ani wanni kalee qaabsaweef Oromoo arkuudha ummata saba tokko saba Oromoo jaan arkuudha biyya Oromiyaa jaan arku ummata san ummata if bulchu kan heera ifiitumateen if bulchu arkuudha that is my goal gooliin kiyya galmagee odoo arra jaarran abbaa gadaa jiraate waaqoo guutuu Taaddasaa Birruu Baharuu Tumsaa afaan hogganoonni kasii warri colleen kalee isaa sun odoo jiraatani hooggansa arra jiru yaa ilmaan keenya fayyaada yaa galatoomaa kaayoo teenya galmaan geessan jedhaniiti hooggansa arra jiru akka Dr. Abiyyi faa Dr. Lammaa Magarsaa faa arra ni galatoomfatan malee hin busheessan wallaahi odoo arra duniyaa tanarra jiraatanii kaayoo teenya galmaan geessanii fayyaa nuu daadhanii ni badhaasan malee ni galatoomfatan malee hin xiqqeessan jara kan Oromoon maa wal xiqqeeffatti waay tanaaf Oromoon garee ittiin wal ajjeesan ifii jaarrattee waliin ajjeesaa jirti malee Baalee deemee Gujii dhaqee nama ajjeesaan jiru. Hararii deemee Wallagga dhaqee nama ajjeesaan jiru ganda garee I can't trust it hin fudhadhu nu gana dubbachuudhaaf saba Oromootu asitti deebi'ee sababuma dhiibbaa fi bolola aangoo ta'eef jecha I don't see Oromoo irraa waa irra tayyoo naan jette bilisummaan duraa ani wanni kalee qaabsaweef Oromoo arkuudha ummata saba tokko saba Oromoo jaan arkuudha biyya Oromiyaa jaan arku ummata san ummata if bulchu kan heera ifiitumateen if bulchu arkuudha that is my goal. Gooliin kiyya galmagee odoo arra jaarran abbaa gadaa jiraate waaqoo guutuu Taaddasaa Birruu Baharuu Tumsaa afaan hogganoonni kasii warri colleen kalee isaa sun odoo jiraatani hooggansa arra jiru yaa ilmaan keenya fayyaada yaa galatoomaa kaayoo teenya galmaan geessan jedhaniiti hooggansa arra jiru akka Dr. Abiyyi faa Dr. Lammaa Magarsaa faa arra ni galatoomfatan malee hin busheessan wallaahi odoo arra duniyaa tanarra jiraatanii kaayoo teenya galmaan geessanii fayyaa nuu daadhanii ni badhaasan malee ni galatoomfatan malee hin xiqqeessan jara kan Oromoon maa wal xiqqeeffatti waay tanaaf Oromoon garee ittiin wal ajjeesan ifii jaarrattee waliin ajjeesaa jirti malee Baalee deemee Gujii dhaqee nama ajjeesaan jiru. Hararii deemee Wallagga dhaqee nama ajjeesaan jiru ganda garee Oromoo ifiin bulchuun agarreen Oromoon ifiin bulchaa jira amata lama dura TPLF tu Tigraay irraa bulchiinsa Oromiyaa nama fedhe Oromiyaa irra kaaya dhaabbata OPDO kanane ODP jennu irratti TPLF tu abbaa fedhe muuda ture waggaa lamaan kana keessa jijjiiramni deeme haga Oromiyaan nama ifiin fete ifii filattutti hanga dhaabni OPDO yookaan ODP jedhamu nama ifiin barbaade filatoo agarree jirra akka dhimma uummata Oromoo hawalii galaatti Oromoon Oromiyaa arke Oromoon if arke eenyummaa isaa arke Oromoon if bulche heera Oromoo ifiin bulchuun agarreen Oromoon ifiin if bulchaa jira amata lama dura TPLF tu Tigraay irraa bulchiinsa Oromiyaa nama fedhe Oromiyaa irra kaaya dhaabbata OPDO kanane ODP jennu irratti TPLF tu abbaa fedhe muuda ture waggaa lamaan kana keessa jijjiiramni deeme haga Oromiyaan nama ifiin fete ifii filattutti hanga dhaabni OPDO yookaan ODP jedhamu nama ifiin barbaade filatoo agarree jirra akka dhimma uummata Oromoo hawalii galaatti Oromoon Oromiyaa arke Oromoon if arke eenyummaa isaa arke Oromoon if bulche heera Oromoo ifiin bulchuun agarreen Oromoon ifiin if bulchaa jira amata lama dura TPLF tu Tigraay irraa bulchiinsa Oromiyaa nama fedhe Oromiyaa irra kaaya dhaabbata OPDO kanane ODP jennu irratti TPLF tu abbaa fedhe muuda ture waggaa lamaan kana keessa jijjiiramni deeme haga Oromiyaan nama ifiin fete ifii filattutti
hanga dhaabni OPDO yookaan ODP jedhamu nama ifiin barbaade filatoo agarree jirra. Akka dhimma uummata Oromoo hawalii galatti Oromoon Oromiyaa arge, Oromoon if arge, eenyummaa isaa arge, Oromoon if bulche, heera ifi. Oromoo ifiin bulchuun agarrean. Oromoon ifiin if bulchaa jira. Amata lama dura TPLFitu Tigraay irraa bulchiinsa Oromiyaa nama fedhe Oromiyaa irra kaaya. Dhaabbata OPDO kan ODP jennu irratti TPLFitu abbaa fedhe muuda ture. Waggaa lamaan kana keessa jijjiiramni deeme haga Oromiyaan nama ifiin fete ifii filattutti. Hanga dhaabni OPDO yookaan ODP jedhamu nama ifiin barbaade filatoo agarree jirra. Akka dhimma uummata Oromoo hawalii galatti Oromoon Oromiyaa arge, Oromoon if arge, eenyummaa isaa arge, Oromoon if bulche, heera ifi. Oromoon Oromiyaa arge, Oromoon if arge, eenyummaa isaa arge, Oromoon if bulche, heera ifi. Jijjiiramni gufatee hin jiru. Jijjiiramni sirri jira, deemaa jira. Nuti warra kana haasa'u kana bar mootummaa jirtu kalees nuti baqattummaa irraa alaa nu galchee baleessa dhugaa walitti dubbanne yoo haqa walitti dubbanne maal qaba yoo haqa walitti himne maal qaba. Mootummaa jirtu bar kalee alaa nu galchee bar mootummaa jirtu nu marii hachiise arraas bar mootummaa jirtu irra taa'aa jirra. By the way bar TPL jijjiiramni gufatee hin jiru. Jijjiiramni sirri jira, deemaa jira. Tiraastemi Oromoo diinni alaa dhufee Tigraay Oromoo nyaataa jiru hin jiru, biyyuma takkaa dhufee nyaataa jiru hin jiru. Garee jaarratamee garee tokkummaa hin qabne, ta waliin utumne, tan garagaraa, tan ummata wal nyaachiftu. Qabsoonni Oromoo arraas ummateeti, ummata Oromoo wal nyaachisaa jira malee alagaan diinni tiraastemi Oromoo diinni alaa dhufee Tigraay Oromoo nyaataa jiru hin jiru, biyyuma takkaa dhufee nyaataa jiru hin jiru. Garee jaarratamee garee tokkummaa hin qabne, ta waliin utumne, tan garagaraa, tan ummata wal nyaachiftu. Qabsoonni Oromoo arraas ummateeti.